بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا جالتمتو تافي كبجمتو تقاقالي شمران أرمودا أكم جرتن فيا كيسني بك جراتن بك جرتن اترحمان إسي وجين هاجراتو يا دفي مرادك كيسني سني هاقوتو أمري جباتي هندس سني فالا في سججة ديفما فيديو كيا الدوني سن الراكوتيتين توري بإذن الله الرانتنا قالني ربي فاتيو ولت ديبنيت جرجت شودا فيديو كنا هرالين واحد إلى اللتا وانتو تفايدا واحد فقبن يوكان مو ميشا توكو يوكان مو زيت التوكو كان واهن دمافوني فيدا جنو نياتان ألتي qabadhee isinii dhihaadhe jechuudha. Zayitiin kunillee maali? Zayitii kokonoot ka jedhamu. Haa ta'u kokonoot gosoota hedduutu jira. Kokonootii orjinaala yookaan fireeshii yeroo san dalagamu fakkeenyaaf akka fireeshiitti ka dalagamuu fi kan yeroo dheeraadhaaf taa'utu jira jechuudha. Isaan keessaa irraan tana kaniin qabadhe kana jechuudha. Virgin kokonoot oil jedha. زيتي جوز هند جد أما اللي عربي فاني جوز هند بكرة كنا في كوني أما جوز هند كوني وكاني كوكونات أويلين كوني فريش دا أكا زيتا دوران إسني أجر سيسو سني متي كون أما ككباتي ججبوتي بسم الله akkana jira yoo laaltan baay'ee jabaataa yookaan immoo ka jabaataa ta'edha jechuudha. Isa bishaan duraan isin barsiisaa ture sanii miti garaagarummaa qaba. Mee dursa zayitiin kun faayidaan isaa maali ka jedhu isiniifin ibsuu barbaada. Zayitiin kun faayidaa hedduu qaba. Tokko jennee yoo kaafne namni tokko yoo harki isaa madaa qabaate yookaan dhukkubbii bakka tokko tokkotti dhagahamee qaamni isaarraa bakkee dhukkubu wayii jiraate lafee isaarratti boota naannoo qaamuma isaarratti waa dhukkubbii wayii yoo dhagahame hattaa yoo murames jechuudha. Muramee fakkeenyaaf osoo amma shamarran keenya halodaa keessatti nyaata dalaguudhaaf tasa wayita shunkurtaa muranis haa ta'u waa muran harki isaanii muramuu danda'a. Yeroo sanitti daftanii zayita kana manaa qabaatanii itti dibdan taanaan akka dhiigni sun hin heddumannee fi fayyummaan isaa yeroo ittiin fudhanneef gargaara jechuudha. Kana qofaa miti namoonni hasaasiyyaa qaamaa qabdan fakkeenyaaf shamarran qaama saalaa yoo jedhu namoonni tokko tokko shamarran keenya ani dhiira hin beeku dhiifama. Warri shamarranii qaamni saalaa kan ho'isisu ni jira. Sababni isaa fakkeenyaaf laguun ji'aa yeroo nutti dhufu kooteksii yookaan immoo haffaadaa fayyadamna waan taaneef yeroo dhiigni laguu sun nurraa badu jechuudha. Haffaadaa ni dhaabna jechuudha. Gaafa haffaadaa dhaabde ho'insi haffaadaa sanirraa ka'uu danda'a. Rakkoolee adda addaa laguu san dhiiga sanirraa ta'uu danda'a. Mala ati hin beekne tokko yookaan waan ati hin beekne tokkoon qaamni kee yeroo sanitti hedduu si ho'isiisa jechuudha. Kuni keessattuu yeroo laguun namatti dhufe namarraa badu heddummata jechuudha. Sirritti qaamni ni ho'isiisa jechuudha. Yeroo qaamni si ho'isisu qaama kee hoqqoo osoo hin taane leemunaa fi paaking baawudariin dhiqxee jechuudha. Bakka saamunaan dhiqamu san leemunaaf paaking baawudariin dhiqattee geessite kana sirritti dibda jechuudha. Heddummeessitee qaama kee gara alaa naannoo si ho'isisu san guutuu isaa dibda jechuudha. Kana boodatti akkas yeroo daqiiqaa 15 ta'uuf bakka tokko ciisuu qabda. Maaliif hanga inni si hojjetuuf jechuudha. Xiqqoo hin ciista san booda kaateetiin deemta jechuudha. Dhiqoo dhiiftee akkuma sanii ho'isiisuun si ho'isisu sun sadarkama yeroo hooqaa jirtu sanitti kana leemunaa fi paaking baawudariin dhiidee kana itti dibnaa yeruma san dhaabata jechuudha. Hooqaan sun maaliif yeroo qaama kee ho'itu qaama kee luqqisuu jira, dhukkubbii biraa dabaluu jira, bakteeriyaan adda addaa akka achirratti wal horuu gochuu jira, waa hedduu dhibee biraatiif si saaxila waan taateef isarraa of qusachuu qabna. Kana bitannee fayyadamuu qabna jechuudha. Inni biraa isaannan rifeensi keessan gartee rifeensa caccabu kanumatti callisee caafarra caccabu kun heddumminaan yoo jiraate
argattan kanatti fayyadamuun baay'ee gaariidha jechuudha. Namni rabbiin isiniif laaffise yoonii fi kadhabdu taate namni caafin rifeensi keetii baay'inaan caccabu vaaziliinii haxaawu yeroo mara jechuudha. Rifeensi keenya yoo zayita dhabu hin caccaba baay'inaan daariin isaa kun caafirratti hin ciccita jechuudha. Inni biraa faayidaan zayita kanaa jechuudha fuula keenya namoonni buga'aa yookaan immoo mallattoo gugurraacha'uu heddumminaan qabdan aalaxxuun isuma kana fayyadama. Aalaxxuuni kala zayitii fuulaa fi harka keessanii bakkuma kireema katamaa keessaa bittee kireema biyya faranjiidhaa dibdu san isa kana dibi zayita waan taheef akka kireemaatis miti zayitiidha jechuudha. Baay'ee akka dhadhaa biyya keenyaati jechuudha. Baay'ee qibaatii qaba yookaan zayita qaba. Kanaaf isa kana bitattanii akka fayyadamtan dhaamsa kiyya jechuudha. Inni biroo akkuma kana dura dubbanne warriin garaan keessan babarrachuu qabu jechuudha. Yeroo baay'ee isa kana fayyadama. Aalaxxuulii jechuudha. Fakkeenya fuula haxaawattaa miti bitattee qaama keessan isa xaawi jiginsi sunis gadi jigeerarra usunni hanga tokko hin hir'ata. Isa qofaan hir'ata jechuu osoo hin taane hanga tokko hin hir'ata. Garuu barrachuun isaa sun hanga tokko carraa itti baduudhaan argata jechuudha. Kireema kana fayyadama. Kana malee warroonni amma yeroo qorraa kana jechuudha akka biyya Kuweet keessatti hedduu qorraamman tana alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu yeroo qorraa odoo kireema fayyadamuu baattanii kireema jechuun isa wantoota garagaraa akka dibatan yookaan immoo ka dubartoonni dibattu kana jechuudha mana sadaliyaa fi waan adda addaatii bitanii dibatan kana jechuudha. Inni kun hin barbaachisu hin fayyadu guutumaan guututti. Maaliif fuula kee wanti si jijjiiree yookaan immoo fayyummaa qaama kee keessattiif alaaf si barbaachisu isa akkanaa kana zayita kana jechuudha. Kanaaf immoo kireemiin biyyuma namaa keessatti fayyadamta malee gaafa biyyatti galte kireemii san argachuu hin dandeettu argattus qaalii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo carraan maallaqa akkasitti baastee isa yeroo dheeraaf akka ammasii mijaa'ee fayyadamtu kana fayyadamuu dhabuudhaa jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf waanuma rabbiin si laaffise gartee kama uumamumaan neecharii kan nurraa barbaachisu yoo galles fuula keenyan balleessine kana akka fayyadamnu jaalalaa fi kabajan shamarran Oromoodhaa gaafadhaa. Ani fayyadameetiin jira akkuma argaa jirtanis fayyadamaatiin jira jechuudha. Qaama keessan guutuu dibachuun qaamni hedduu lallaafa. Isa shamarranii qofaa miti warra dhiiraa keessattuu areeda dhiiraa jechuudha. Warriin dhiiraa areenni isaanii margee fi kajabaatu jira ka filaan hin fillee ni jira jechuudha. Hedduu ka dararaman garuu areeda jaalatanii filamuu diduudhaan yaada keessa ka galcheen jira. Isaannan sun isa kana isanii jechuudha. Xiqqoo isii bishaan maayikirooweevis haa ta'u waanuma ta'etti isanii warreen dhiiraa yoo ka areeda ofii diban taate haaluma salphatti areenni isaanii ganamaa galgala filamuu fi danda'a jechuudha. Kanaaf kana egaa waa'ee areedaa dubbadhee mee asirratti warroota dhiiraa illee nasiihaa takkan qaba. Zayitiin isin argitan kun zayitii habba soodaati yookaan sumeeraa afaan arabiitiin jedhamudha. Zayitiin habba soodaadha. Akka kana jira akkuma bifa isaa argaa jirtan kana habba soodaarra dalagame ani ka fayyadamu kana osoo hin taane hedduminaan ofii dalagadha jechuudha manatti. Zayituunan daakee akkuma nama dhadhaa baysuutitti baysaa eegasii zayitima akkanaa kana naabaya jechuudha. Naashuraalii kanammoo haa ta'u yeroo dhabee hin fayyadama waan ta'eef bitadhe. Zayitii kana warreen dhiiraa areeda keessa wallahi nama hedduudha namni areeda hawwu ijoolleen muslimaa shabaabni muslimaa areeda ka fedhanni jiranii akkasuma abbootiin keenya namni areeda jaalatanii jiranii areenni immoo sunnaa rasuulaati alayhi salaatu wassalaam hedduu muslima irraanii bareeda an akka kiyyatti dhiirri yoo areeda qabaatee ni jaaladha baay'ise isa rabbiif jedhee yookaan sunnaaf jedhee godhatu malee isa gartee faashinaa fi maaliif jedhuu miti jechuudha. Kaniin dubbachaa jiruuf illee isa gartee sunnaa rasuula keenyaa alayhi salaatu wassalaam duuka deemuun jedhaa jira. Zayitiin kuni jechuudha zayitiin habba soodaadha. Yeroo mara ho'istanii yeroo guyyatti yeroo lama yookaan ittiin misaaj gootan taate areenni keessan karaa salphaatitti isinii dafee dheerata jechuudha. Dafee akka dheeratu taasisa akkasumas immoo shaayiin godha jechuudha. Lallaafisa jechuu kiyya. Kanaafuu warroonni dhiiraa isa kana fayyadamaa fayyummaa keessaniif illee abbatu soodaan baay'ee filatamaa waan ta'eef akka fayyadamtan asumaaniin dhaamsa isinii dhaama insha Allah. Rabbiin hunda keenyaaf nu haa laaffisu nama waan baratetti fayyadamee faayidaa argates immoo namaaf qoodurraa nu haa taasisu isiniin ja'a.
akkasi viidiyoon irra isinii qabadhe tanuma lamaanii baarakallaahu fiikum wajjazaakumullahu khayran shamarranis kana isinii himeetiin jira barnoota kiyya irratti isinii dabarse istanii rifeensa keessan akka dibattan haaluma kanaan itti fufaa isiniin jedha naaf jiraadha bakka jirtanitti rahmaan isin wajjin haa jiraatu yaadaaf muraada keessan isinii haa gootu amrii jabaatti hunda isinii haa laaffisu wantootuma mana keenyatti argamu waan silaa gartee bu'aa hin qaba jennerra fayyadamnee faayidaa guddaa waan salphaarraa argachuu dandeenya. Kanaaf kana bitadhaa warroonni homaa argitan kireemii ma argitanii fi waanuma argitan qaaliin bittanii fuula keessan tokkoofuu alaarjik itti godha takkaa'uu gartee fuula keessan gubaa takkaa'uu gartee isiniif hin tolu kanaaf isa kana fayyadama gaafuma biyya keetittis galte fuulli keessin luqqa obboleettii tiyya kana mikiyaa jamaali jettanii jinni jaankaa katamaa keessatti ummanni yahudaa gartee godhattanii fuula of hin balleessina fuulli rabbiin isinii uume wanta inni isinirraa soorata akkuma garaan soorata barbaadu qaamni keenya gogaan keenyallee soorata barbaada waan taateef nuti beekaa wanti asirratti hubachuu qabdan koomentii yuutuubii keessatti nama tokko qofan argee uumama rabbiitu caala waa'ee uumama rabbii nu anin beeka uumama rabbii ammas uumama rabbii jijjiirisiin jechaa hin jiru obboleettii yookaan obboleessa kiyya qaamni kee akkuma garaachi kee nyaata barbaadu si beelahu qaamni kee yookaan gogaan kan keetis waan nyaata sirra barbaada jechuudha kanaaf immoo nyaachisuun dirqama keeti fuulli kee si daalachaa jiidhina barbaada jechuudha jiidhina san ka argatu zayita adda addaarra waan taateef kanaaf fayyadamta malee fuula kee wanta ati jijjiirtu hin jiru warqii funyaan urii jechaa hin jiru yookaan gartee wanta adda addaa ija keetii irratti rakka biitii balleessiin jechaa hin jiru waan haraama ta'erra bilis akkasiin baatan barbaada inumaatuyyuu mikiyaa jettanii wanta argitan ofitti hin dibinaa isiniin jechaatiin jira jechuudha kana akkanaa hubattan jaalalaaf kabajaan isin gaafadha oromoo tiyya qaali naaf jiraadha sagalee isin irratti dheeresse rabbiin umrii tanteessan haa dheeressu hundi keessan rabbiif jedheetiin isin jaaladha rabbi anumaaf jedheetiniin na jaalatte yookaan immoo nu jaalatte kan haa jedhu isiniin jaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuhu fi amaanillah